barattuu yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo waggaa lammaffaa turte faarfattuu Makliit Girmaa. Utuu dhukkuba kaanserii dhiigaan qabamuu ishee hin beekin dura yeroo dheeraaf dhukkubsataa waan turteef mana yaalaa deemtee yeroo ilaalamtu kaanserii dhiigaan akka qabamte itti himame. ማነው ምረት ሳቆመው ሰው የሆነ መተላለፉን ሳተውለት ዛሬን ያየ እጅ በእጅ በተቀጣው ማን ይቆማል? ምስክር ነኝ ምረት በኔ ታይቷል። ከሌሊት ግርማ ከቀን ፍላጻ አውጥቶኝ ያረገኝ በሱ ነፃ ደግሜ ላመስግነው ስሙን ልባርከው በመንገዴ በምሄድበት ተጠብቄያለሁ በመላእክት በሕይወቴ መውደቅ መጠበብ አይታሰብ ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ Maatiin ishees naasuu fi gadda keessa taanii magaalaa jiraataa turte Hawaasaa fi hospitaala Hawaasaatti akka yaalamtuuf yaalii hamma danda'an taasisaniis humna keenyaan oli jedhamuudhaan gara hospitaala Finfinnee Xiquur Ambassaatti rifeeriin barreeffameef. Dhukkubni faarfattuu Makiin ittiin qabamte dhukkuba kaanserii dhiigaa qofaa osoo hin taane dhukkuba nimooniyaa jedhamuun illee qabamtee akka turte gidduutti dhaga'ame. Makiin paaspoortiin qabdu waan ta'eef hamma inni xumuramuufitti dhukkuba nimooniyaa irraa fayyuuf Xiquur Ambassaadhaa baatee hospitaala Laamseetitti guyyaa 5 akka ciiftee yaalamtuu dirqamte. Ergasiis bahuu waan hin dandeenyeef itti furuu waan dadhabeef guyyaa 2 dabalataan ciifte. Achiis akka baateen sanbata guddaa akka imaltuu beekame. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffanne keessattuu seenaa fi akkaataa boqonnaa faarfattuu Makliit Girmaa waan haaraa maatii isaaniirraa odeeffannee fi waan qulqullaa'aa isiniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sanaa ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaachuun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa fi biyya keenya laallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee yaadachiisii akka isin naqqabuuf isin gargaara. Karaa fuula weebsaayitii keenya odeeffannoowwan haaraa barreeffaman argachuu kan barbaaddan ammoo weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com kroomiidhaan qubee afaan Ingiliffaatiin search yoo gootan isiniif dhufa. Ergasiis ergaawwan wayitaawaa fi odeessaawwan Kiristiyaanummaa wajjin wal qabatan afaan isin beektaniin afaan Oromootiin isin naqqaba. Link isaa komentii jalqabaarra isinii keenya achirra seenuudhaan mallattoo beelii fuula websaayitii keenyarra karaa harka mirgaatiin miila jalatti argamu sana gadi tuquun yaadachiisi yeroo hundumaa akka isin naqqabu gochuu ni dandeessu. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjin hadabarru. Nufadebi'u tokkummaan nufadebi'u jaalalli nufadebi'u tokkummaan nufadebi'u jaalalli nufadebi'u. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Barattuu yuunivarsiitii Walaayittaa Sooddoo turte barattuu waggaa lammaffaa faarfattuu Makliit Girmaa. Utuu dhukkuba kaanserii dhiigaan qabamuu ishee hin beekamin dura yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa waan turteef guyyaa tokko mana yaalaa deemtee akka ilaalamtuu maatii isheetiin gaafatamte. Ergasiis mana yaalaa yeroo deemtuu kaanserii dhiigaan akka qabamtee jirtu itti himame. Maatiin ishees naasuu fi gadda keessa taanii magaalaa jiraataa turte Hawaasaatti hospitaala Hawaasaatti akka yaalamtuuf hamma dandeettii isaanii tattaaffii taasisan.
hata'utii garuu hin milkoofne humna keenyaan oli jedhamuudhaan gara hospitaala Finfinnee Xiquur Ambassaatti hospitaalli Hawaasaa riiferii barreesseef. ማነው ምረት ሳቆመው ሰው የሆነ መተላለፉን ሳተውለት ዛሬን ያየ እጅ በእጅ በተቀጣው ማን ይቆማል? ምስክር ነኝ ምሕረት በኔ ታይቷል። ከሌሊት ግርማ ከቀን ፍላጻ አውጥቶኛል ደግሜ ደግሜ ላመስግነው ስሙን ልባርከው በመንገዴ በምሄድበት ተጠብቄያለሁ በመላእክት በሕይወቴ መውደቅ መጠበብ አይታሰብ ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ Faarfattuu Maakiin gara hospitaala Finfinnee Xiquur Ambassaa utuun dhufin dura dhukkuba gara biraa nimooniyaa jedhamuunis qabamtee akka jirtu barte. Hospitaala Xiquur Ambassaatti yaalamuuf kan dhufte Maakiin boordiin doktoroota Xiquur Ambassaas riiferii barreeffameef ilaalee yaaluuf jalqabaniis isaanitti humna isaaniitti ol waan ta'eef isaanis gara Hindiitti adeemtee akka yaalamtuuf riiferii biyya Hindiitti barreessaniif. Maakiin yeroo kana paaspoortiin qabdu waan ta'eef hamma paaspoortiin ishee xumuramuufitti dhukkuba nimooniyaa irraa fayyuuf yaalii Xiquur Ambassaadhaa baatee hospitaala Laamseetitti guyyaa 5 ciiftee akka yaalamtuuf dirqamte. Ergasiis ba'uu waan hin dandeenyeef waan ittiin furiniif guyyaa 2 dabalataan ciiftee yaalamte. Achiis akka baateen Proseesiin paaspoortii ishee waan xumurameef sanbata guddaa dheengaddaa akka imaltuu itti himame. ምድርን አይቼ አንተን አደነቅኩ ፍጥረታትን አይቼ ልዩ ነህ አልኩኝ ግን ገና መልካም ነብዬ ነኝ ገና አልጠግብ haa ta'u malee maatiin ishee maallaqanii barbaachisa jedhame kana argachuun gaara waan itti ta'eef hiriyoonnii fi namoonni ishee beekan karaa sooshaal miidiyaatiin walitti funaanuufiidhaan akka adeemtee yaalamtuuf gargaaran. Erga paaspoortii ishee fixattee booda hospitaalli Xiquur Ambassaa garuu dookumentii barbaachisu walitti qabuuf yeroo dheeraa erga fudhatanii booda sanbata guddaa yookaan dilbata darbee galgala Maakiin proseesii ishee xumurtee isa xumuraaf fuula ifaadhaan yaalameen fayyee deebi'a jettee kokkolfaa namoota maallaqaan ishee gargaaran galateeffataa amma immoo kadhannaa qofaan akkasiin bira dhaabbattaniin barbaada jechaa ergaa xumuraa ishee buufata xiyyaaraa Booleetii dabarsite. Ergasiis xiyyaara erga seentee imalli jalqabamee booda xiyyaara keessatti qilleensa argachuu fi harganuun itti cime baay'ees dhukkubsattee laafte sababa dhukkuba nimooniyaatiin qabamtee jirtuuf. ከዚህ ፍቅር የሚለየኝ ማነው? ረሃብ ነው፣ ጥማት ነው፣ ችግር ነው፣ ስቃይ ነው፣ አደጋ ነው፣ ሰይፍ ነው፣ ከፍታ ዝቅታ ነው። ከዚህ ፍቅር ያለው ነው ወይ የሚመጣው ማንም አይለየኝም ይህን አውቃለሁ የሚገባ አንተም ብቻ ነው የውስጥ የሆዴን ሳወራ ኢየሱስ
መቼ ዝም አልከኝ ሰምተህ እንዳልሰማ በጨነቀኝ ጊዜ ድምፄን ሰምተህ ፈጥነህ ደረስክ እንባዬን ከዓይኔ አበስክ ካንተ የሚበልጥብኝ የለም ማንም አንተን አይለውጥብኝም ሌላ ሁሉ አያምረኝም ነፍሴ እጅግ ወዳሃለች yeroo xiyyaarichi hindi ga'ee qubatus laaftuu ishee hospitaalaan yeroo gahan kaleen ishee feel godhee waan tureef tajaajila diyaalisisii kennaniifis fayyuu hin dandeenye fayyaa ishee deebisuun itti cime ogeessonni fayyaa hospitaalichaa dhiibbaa dhukkubni nimooniyaa isheerraan ga'e guddaa waan tureef yaaluuf utoolii gadi fiiganii afaan ishee fi funyaan isheen akkasuma qaama ishee hundumaan dhiigni ishee dhangala'uun hospitaala biyya Hindii achitti ni fayyiti jedhamtee geeffamtee erga seentee sa'aatii 15 boodas gara gooftaa adeemuun ishee barame. Fayyaa ishee fudhatanii yaallannee fayyifannee fudhannee galla jedhanii onnatanii kan naqan maatiin ishee maakii reenfa ishee fudhatanii galan. Gooftaan waan jaallatee raawwateera. Faarfannaan afaan isheetii kan hin buune kolfiif gammachuun fuula isheerraa kan hin dhabamne obboloota gorsuu fi qulqullummaatti kan nama jajjabeessitu faarfattuu maakuun haala kanaan nu biraa fayyisaa isheetiin butamuun isa jalqabaatiin gaara bakka hin deebineetti garaa jabaattee sokkite. ማልና ወጥበት ማልረበሽበት ኢየሱስ ሰላሜ ለኔ ኢየሱስ ደስታዬ ማልና ወጥበት ማልረበሽበት ኢየሱስ ሰላሜ ለኔ ኢየሱስ ደስታዬ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ከቦኛል ምን ያሰጋኛል ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ ረፍቴ ሰላሜ ኢየሱስ ሰላሜ ኢየሱስ Isheef achi wayya isheen dhiphinaa fi rakkina biyya lafaa isa xumuraaf obbaafattee jirti. Nuti warri asitti hafnee darabee keenya eeggataa jirru garuu guyyaan nuti akka maakuu butamnu yoom akka ta'e hin beeknuuti yaada garaa keenya hageeddarannu walii keenyaafis nagaaf jaalala haa qabaannu. Egaan daawwattoota Christian Media qophiin wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yaadaa fi gaafii yoo qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Akkasumas ergaawwan keenya like share gochuudhaan guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Yeroo biraa odeeffannoo sa'aatota muraasaa booddee qabannee dhiyaannuun hamma deebinee ol arginutti turtii gaarii siniif haa ta'u nagaan tura.